Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaallu 3.23 Solving System of Linear Equation into Variable by Addition Elimination Method kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumuraa viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa viidiyoo darbe keessatti waa'ee maalii kan nuti ilaalle waa'ee substitution method kan nuti ilaalle jechuudha. Haa ta'u malee har'ammoo elimination method kan nuti ilaallu tooftaa elimination jechuudha. Elimination karaa biraatiin immoo maal jedhamee waamama? Addition jedhameeti kan inni waamamu. Egaa linear equation gaafa barbaannu linear equation into variable gaafa barbaannu tooftaa meeqaan nuti barbaannu? Tooftaa afuriin barbaaduu dandeenya. Isaan maalidha? Viidiyoo darbe keessatti waliin dubbannee turre jechuudha. Maalidha isaanii using table-dhaan hojjechuu dandeenya. Akkasumallee substitution method-dhaan hojjechuu dandeenya. Elimination method-dhaan hojjechuu dandeenya. Akkasumallee arfaffaan immoo graphical method-dhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kitaaba keessan gara dhumaarra linear equation into variable graphically-dhaan hojjechuu dandeenya. Gara dhumaa kitaaba keessanirra kaayee jira jechuudha. Ammaaf maal kaayee jira? Using table, elimination method, substitution method qofa kaayee jira jechuudha. Gara dhumaarra ni jira. Toopikii gara dhumaarra walumaan ilaalla jechuudha. Gara toopikii quadratikiitti seeniin graphical method ni jira. Isas walumaan ilaalla jechuudha. Kanaafuu linear equation into variable karaa meeqa hojjechuu dandeenya? Karaa afuridha. By table, by substitution, by elimination and graphicalidha jechuudha. Maal jedhaa toopikiin kun? Another method of solving system of linear equation in addition method. Kalabiraamu linear equation kan nuti solve gochuu dandeenyu maanini addition method-dhaanis solve gochuu dandeenya. Addition method jechuun immoo elimination isa jennu kana jechuudha. Also called elimination method. Akkasumallee maal jedhamee waamama? Addition method kun elimination method jedhamee waamama jechuudha. In this method we add two terms with the same variable. Kana elimination tooftaa elimination kana keessatti jechuudha nuti maal goona? Termii wal fakkaatanidha kan nuti walitti idaanuu jechuudha. Garuu opposite coefficient-dha. Termii wal fakkaatan kan nuti walitti idaanu jechuudha. Garuu opposite coefficient-dha. Fakkeenyaaf 2x fi opposite the same variable jennee jiramtire. Kana jechuun 2x fi fakkeenyaaf 2x fi negative 2x the same variable-dha. The same variable-dha. Garuu opposite coefficient-dha jechuudha. Garuu maanni negative fi positive-dha jechuudha. Kanaadha jechuudha. Kanaaf walitti dhaabni isaa meeqa nu dhufa jechuudha? Negative positive 2x fi negative 2x fakkeenya inni fudhanne jechuudha. Kana jechuun ida'amni isaanii 2x minus 2x ida'amni isaanii kana yeroo walitti dhaatan meeqa ta'a? 0 nu kenna jechuudha. Kan 0 kanaafu ida'amni isaanii 0 nu kennu jechuudha. Seera addition keessatti bifa kanaatiin kan nuti deemnu jechuudha. Gara gadiitti step isaa yeroo dubbistan akkasumallee example isaa fi exercise isaa yeroo hojjennu isinii galaa deema jechuudha. Of course, not all systems are set up with the two terms of one variable having opposite coefficient. Akkuma dura isiniin jedhe opposite coefficient qabaachuu qabu jechuudha. 0 fiduudhaaf variablein sun 0 fiduudhaaf opposite coefficient qabu. Often we must adjust by multiplying one or both of the equation so that one of the variable will be eliminated by addition. Kan yeroo jennu gaa equation sana keessatti yeroo walitti daanu opposite ta'eera taanaan equation yaawanii sana variablein sun opposite ta'eera taanaan yookiin opposite sign qaba taanaan inni tokko positive inni tokko negative yeroo ta'u the same variable-dha taanaan inni tokko negative coefficient-in inni sana variable sana wal qixa taanaan
walqixa ta'e garuu opposite saayinii dha taanaan maal ta'a yeroo walitti daatan eliminate ta'u jechuudha. Eliminate ta'u jechuudha yeroo walitti daatan eliminate ta'u jechuun ni badu jechuudha. Ni badu ta'u. Kanaafuu ida'amni isaanii zeeroo ta'e jechuudha yeroo walitti daanu sana. Kanaaf yeroo walitti daane sanatti addition jennee sana boodammoo yeroo badu sanatti immoo eliminated ta'e jechuudha. Kanaafuu maqaan isaa kanarraa dhufe jechuudha ishiin kana. Akkuma maqaa isaa irraa hubattan yeroo hojjettanis akkasuma jechuudha. Haa ta'uutii kan ifa isinii hin taane as keessatti ifa isinii ta'uu danda'a. Na hordofaa seeraan kun isteeppii ittiin substitution method hojjennudha jechuudha. Addition yookiin immoo elimination method ittiin hojjennudha jechuudha. Isteeppii tokkoffaarraa gaafa kaatan maal jedhaa? Isteeppii tokkoffaan write both equations with x and y variable on the left side of the equal sign and the constant on the right side. Egaa variabilii maaluun jedhaa? Maal barreessinaa? Variabiliin nu kennaman ni jiru equationii sana keessatti x fi y tu ni jiru. Isaan kallattii kamiin keenya? Harka keenya bitaatiin keenya jechuudha. Harka keenya bitaatiin keenya. Constant numberii warreen ta'an immoo harka keenya mirgaatiin keenyaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf haa fudhannu kunneen equationii kanaa fudhannu. Equationii kana yeroo fudhannu variabilii x fi y warreen jiran karaa maalii keenya jechuudha? X fi y dha warreen jiran variabloota kana karaa left side keenya jechuudha. Harka keenya left side keenya jechuudha. Left side karaa left side tan nuti keenya. Mallattoo walqixaatiin gamanatti jechuudha. Mallattoo walqixaatiin gamanatti walqixa booda karaa walqixa gamanatti immoo maal keenya? Walqixa gamanatti maal keenya? Constant numberii keenya. Constant numberiin immoo warreen variabilii hin qabne jechuudha. Variabilii of maddiidhaan hin qabne. Kana jechuun x fi y kan hin qabne variabilioota of maddiidhaan hin qabne immoo karaa maalii keenya? Mallattoo walqixaatiin as gamana keenya. Jechuudha. Warreen variabilii qaban immoo maal goona? Walqixaatiin gamana keenya jechuudha. Gama. Walqixaan gamana keenya akkasitti adda baaftanii hojjechuu dandeenya. Warreen variabilii warreen qaban asiin keessu constant numberii warreen ta'an immoo as mallattoo walqixaa jiraate, as mallattoo walqixaa jiraate, as mallattoo walqixaa jiraate jechuudha. Isaan kun constant numberidha. Isaan kun immoo variabilii warreen ta'an asiin keessu jechuudha. Walqixaa gamanaa fi gamanatti jechuudha. Walqixaa gamaa fi gamanatti. Walqixaa gamarra keessan left side irra keessu jechuudha. Warreen variabilii qaban, warreen constantii ta'an immoo karaa right side keessu jechuudha. Isteeppii tokkoffaan akkas jedha. Itti aansuudhaan immoo isteeppii lammaffaan immoo write one equation above the other lining up corresponding variable. If one of the variable in the top equation has the opposite coefficient of the same variable in the bottom equation. Sana booda maal gootu? Equationiin kun ni jira. Equationii kana akka exampleetti fudhatee jira. Erga onniidhaan keessanii jechuudha. Erga gamaa fi gamana karaa variabilii fi karaa constantiin ta'u adda baafattanii jechuudha. Asiin mallattoo walqixaatiin booda constant numberii ta'a. Mallattoo walqixaatiin dura immoo maaltu ta'a? Warreen variabilii ta'antu ta'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf osoo akkasitti kaa'ee jiraate x equal to y plus 1 otoo jedhee jiraate y kana as dabarsitaniit akkamiin keessu jechuudha. Isteeppii tokkoffaa keessatti seerrisa akkamiin kaa'uu qabdu yoo akkatti isinii kennee jiraate equation tokkoffaa keessatti fakkeenyaaf isin kun akkasitti kaa'ee jiraate maal gootu? X minus y equal to maal gootu? Equal to x minus y equal to 1 jettaniit kanaan keessu jechuudha. Kana jechuun ishii kana karaa mallattoo walqixaatiin otoo hin dhufiin dura kan isin fayyadamtan variabilii jalqaba fayyadamtu. Sana booda mallattoo walqixaa erga fayyadamtanii booda constant numberidha kan isin keessan seera isteeppii tokkoffaa keessatti jechuudha. Isteeppii lammaffaa keessatti immoo isa akkatti keessan maal gootu? Isa gararraa fi gajjallaadhaan keewwattu. Isa kana gararraa yoo ta'e inni kun gajjallaa yoo ta'e maal gootu?
wal fakkeeffattu. Vaaraabilicha wal fakkeeffattu jechuudha. Vaaraabilicha wal fakkeeffattu kunoo vaaraabiliin kun wal fakkaachuu qaba jechuudha. Akkuma asirratti argitan asirratti x as x jedha inni kunis x jedha. Maal gootu dirqama yookiin kan x kana wal fakkeeffattu yookiin kan x kana wal fakkeeffattu yookiin kan y kan isin wal fakkeessitan maal gochuudhaaf 0 gochuudhaaf jechuudha. Ida'ama isaa walitti 0 akka nuuf kennuuf jechuudha. Ida'amni x kana lamaanii jechuudha. Yookiin kan y kana lamaanii akka 0 nuuf kennuuf maal gootu yookiin kan x fudhattaniit akka 0 godhuuf wal fakkeeffattu. Garuu opposite saayinii ta'uu qaba. Kun akkuma x irratti asirratti argitan inni kun pozitiiva x dha inni kun immoo negatiiva x. Yeroo walitti daatan meeqa argattu? Ida'ama isaa 0 argattu. Sana booda maaltu hafa? Vaaraabilii y qofa nu hafa. Maaliif vaaraabilii y barbaaduudhaaf jechuudha yeroo kanatti. Sana booda maal gootu? Steepii sadaffaa irratti solve the resultant equation for remaining variable. Akkuma dura isiniin jedhe maal gootu? Equationiin kun nu kennamanii jiru taanaan maal gootu jechuudha? Equationii kana yeroo walitti daatan maal ta'a? 0 argattu. Sana booda vaaraabilii isaa hafee barbaaddu gatiisaa jechuudha. Kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Yeroo walitti daatan 3y hin ta'u? 3y ta'a. Yeroo walitti daatan jechuudha. Yeroo walitti daatan 3y ta'a. Walqixa meeqa ta'a? Isa kanas walitti daatu constant number 6 ta'a jechuudha. Sana booda 3 firtuu, sana booda 3 firtuu jechuudha gama lamaaniin. Y meeqa ta'a jechuudha? Y equal to 2 ta'a jechuudha. Step sadaffaan kana substitute that the value into one of the origin equation and solve the second variable. Sana booda maal gootu? Gatii y keessan erga argattanii booda originii keessa galchuutu jedha. Origin equation yeroo jedhu ishii jalqabaa keessa galchuutu. Y'in keenya meeqa argannee ture? Y equal to 2 argannee ture miti. Ergachuu argannee equationii ishii tana keessa galchina. Ishii tana keessa erga galchine gatii x keenya argachuun salphaa ta'a jechuudha. Gatii x keenya argachuun salphaa ta'a. Kun akkuma asirratti argitan gatii y ishii kana maal godhee? Kun akkuma asirratti argitan maal jedhee jalqaba? Both equation are clearly set equal to constant. Kennamni hundi isaa yeroo nu kenname equation kun lamaansaa seera steepii tokkoffaa eegeet nu kenname jechuudha. Steepii tokkoffaa eeguunsa warreen vaaraabilii qaban gara mirgaatiin barreesse gara bitaatiin barreesse warreen constant numberii ta'an immoo gara mirgaatiin barreesse jechuudha. Lakkoofsa konstaantii ta'an konstaantii warreen vaaraabilii hin qabne jechuudha. Isa nu xumuree jira. Steepii lammaffaan immoo notice the coefficient of x in the second equation negative 1 dha. Inni kana gaa second equation keessatti negative 1 dha kan inni of keessaa qabu. X'n kun jechuudha. Yeroo walitti daatan 0 nu kenna. Asii gadi yeroo walitti daatan sana booda isa x, y, 2y fi y yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 3y argattu. Isa kanas akkasumallee konstaantii kana yeroo walitti daatan y equal to 2 argattu. Sana booda maal gootu? We can add to equation to eliminate x without needing a multiplying by a constant. Sana booda maal gootu? Eliminate ta'a jechuudha lakkoofsi kun. Ni bada jechuudha. X vaaraabiliin ni bada. Sana booda y vaaraabilii qofa nu hafa gatii y arganna jechuudha. Gatii y erga arganne maal gootu? Erga eliminate ta'ee gatiin x jechuudha. Gatii y kan nuti solve goonu. Gatii y erga solve goone maal gootu? Yoo barbaadan equation ishii tokkoffaa keessa galchitu yoo barbaadan isa lammaffaa keessa ergitu gatiisaa tokkuma argattu jechuudha. Gatii y kan argattani yookiin first equation keessa yeroo galchitanii argachuu dandeessu. Second equation keessas yoo galchitan gatii x argachuu dandeessu jechuudha. Kana example keessatti akkasuma exercise keessatti yeroo hojjennu gadi fageenyaan isinii galuu danda'a kan ifa isinii hin taane. Example lammaffaa kana ilaalu. Example lammaffaa kana maaliin hojjennaan linear equation into variable kan elimination method dha yeroo hojjennu maal gootu jalqaba akkuma dura isiniin jedhe. Jalqaba eliminate akkamitti goona kan jettan akkamitti balleessina variable nu kennaman jechuudha. Yookiin kan x variable x kana balleessuudha qabna yookiin immoo kan y kana balleessuudha qabna jechuudha.
Yoo akkam goonedha kan variabiliin x kun bada kan jedhu xiinxaluudha qabdu maal gootu x kun akkamiin badaa x kun akkamiin bada kan jettan xiinxaluudha qabdu sana booda maal gootu yookiin immoo y akkamiin bada kan jedhu xiinxaluudha qabdu yookiin x dha balleessitu yookiin y dha balleessitu siin jedhee jiru miti kamtu nuu salphatamma balleessuudhaaf y balleessuudhaaf maaliif wal fakkaata jechuudha koefficientiin variabilii kana wal fakkaata maaliif inni kun 2 dha inni kunis 2 dha jechuudha maaliif balleessuudhaaf nuu salphata jedha seerri eliminationii equationiin nuu kennamu bifa kanaatiin erga nuu kennamanii maal goonaa jalqaba irratti akkamitti kan nuti variabilii kan x balleessinu yookiin immoo kan y balleessinu jennee xiinxaluudha qabna. X akkamitti yoo baay'ifne kamii yoo baay'ifne kan nuti variabiliin x badu kan y akkamitti kan badu kan jedhu xiinxaluudha qabdu. Sana booda maal gootu mee x fi 4x fi x kun yeroo walitti hidhaman 0 akkamitti nuu kennu? Yoo meeqaan baay'ifne x ishii kana kan inni 0 nuu kennu meeqa yoo baay'ifnedha? Meeqa yoo baay'ifnedha? Negative 4x negative 4 dha yoo baay'ifnedha. Negative 4 dha yoo baay'ifne meeqa nuu kenna? Negative 4x nuu kenna asitti jechuudha. Sana booda maal nuu kenna? Yeroo walitti hidhaan 0 nuu kenna jechuudha. Isa kana irratti jechuudha. Kan x irratti kanaan balleessuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo y fudhattaniit y balleessuu barbaaddan maal gootu? Negatiiva waanidhaan baay'iftu jechuudha. Equation ishii lammaffaa kana jechuudha. Equation ishii lammaffaa kana maaliin baay'iftu? Negative waanidhaan baay'iftu jechuudha. Yeroo sanatti maal argattu? Kun akkuma asirratti argattan yoo barbaaddan kan x kanaanis hojjechuu dandeessu jechuudha. Meeqaan baay'iftanii? Negative 4dhaan baay'iftaniit gatii variabilii x kana 0 gochuu dandeessu jechuudha. X kana dhabamsiisuuf meeqaan baay'iftu? Yeroo x yoo variabilii x dhabamsiisuu barbaaddan meeqaan baay'iftu jechuudha? Negative 4dhaan baay'iftu. Yoo y balleessuu barbaaddan immoo karaa lama hojjechuu dandeessu jechuudha. Yoo y balleessuu barbaaddan immoo variabilii y jechuudha. Gatii x barbaaduudhaaf maal gootu? Y'n kun akkamitti bada? Yoon kamiin baay'isedha kan ida'amni isaa 0 nuuf ta'u kan jedhu. Yoon akkamitti baay'isedha? Ida'amni isaa 0 kan nuu kennu. Ida'amni variabilii kana kan jedhu hin xiinxaltu. Sana booda ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Meeqaa yoo baay'ifne jechuudha? Asirratti nu hojjeteera. Negatiiva tokko yoo baay'ifne jechuudha. Negatiiva tokko yoo baay'iftan ishii tana jechuudha. Equation lammaffaa kana negatiiva tokko yoo baay'iftan kan isin gatii x argattanii jechuudha. Ittaansuudhaan immoo kun asuma irratti solution isaa yeroo hojjetu maal godha? Equation ishii jalqabaa ni keewwate. Equation ishii lammaffaa immoo variabilii ishii y kana balleessuuf kana negatiiva tokkoon nu baay'ise. Asitti jechuudha. Negatiiva tokko yeroo nu baay'isu gatiin y kun hundi isaa ni bada. Maaliif? Gatii y ni bada jechuudha. Maaliif? Ishiin kun yeroo asitti baay'iftan asitti negatiiva x taate ishiin kuni asitti immoo negatiiva 2y taate asitti immoo meeqa ta'a? 20 negatiiva 13 taate ishiin kun asitti jechuudha. Negatiiva 13 taati. Sana booda maal ta'a? Negatiiva x ture asii. Negatiiva x ture yeroo walitti daatan 4x faana 3x ta'a. Asitti immoo 23 irraa negatiiva 28 maayineesa 13 yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 15 argattu jechuudha. Sana booda gatii x asirraa ni argattu. Bifa kanaatiin deemtu jechuudha. Yoo barbaaddan gatii y variabilii jechuudha. Y variabilii karaa 0 ta'uu barbaaddu. Yoo barbaaddan immoo karaa x'n keenya 0 ta'uu barbaaddu jechuudha. Asirratti maalidha? Karaa y'in 0 ta'uu kan inni hojjete jechuudha. Karaa y'in 0 ta'u maaliif? Koefficientiin isaa walqixa ta'uu qaba. Koefficientiin y jechuudha. Garuu opposite saayinii ta'uu qaba jechuudha. Opposite saayinii yeroo ta'u inni kun asitti negatiiva asitti positive yoo ta'e asitti negatiiva yeroo ta'u koefficientiin isaa walqixa waan ta'eef opposite saayinii yeroo ta'u 0 nu kenna jechuudha. Akkasuma anfooris akkasuma jechuudha. Kan 4x han x's akkasuma kan x's akkasuma
walqixa ta'ee koefficientiin variabilii sana walqixa ta'uu qaba garuu opposite saayinii ta'uu qaba jechuudha. Karaa x immoo yoo barbaadan ni dandeessu. Achiinis yoo hojjetan meeqaan baay'isuudha qabdu? Negative 4dhaan baay'isuu qabdu jechuudha equationii lammaffaa kana. Kana booda x ida'amni isaa x variabiliin jechuudha 0 ta'a. Sana booda gatii y barbaaduun isiniif salphata jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti hojjetee jira. Gatii x argate sana booda gatii x erga argate eessa keessa kan inni galche equationii second equationii keessa galche. Second equationii keessas yoo galchitan third equationii keessas first equationii second equationii keessas yoo galchitan rakkoon qaba jechuudha. Maal keessa galchee gatii x barbaade second equationii kana keessa kan inni galchee hojjete jechuudha. Sana booda gatii y ti kan inni barbaade gatii y keenya 4 arganna jechuudha. Akkamiin keessu x kana 5 argate y immoo 4dha kan inni argate. Egaa kun elimination methodin ifadha jedhee yaada kan ifa isiniin taane as keessatti eessa keessatti ifa isinii ta'uu danda'a? Exercise 3.4 keessatti gadi fageenyaan isinii barreesseen jira, isinii hojjedhiisan jira tokkoon isaa jechuudha. Achi keessatti ifa isinii ta'a jechuudha. Kan as keessatti ifa isinii hin taane waa'ee elimination methodii as keessatti kan inni ifa isinii ta'u jechuudha. Har'aaf viidiyoon qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo isaa itti aanuun kana waliin hojjenna. Exercise 3.4 gadi fageenyaan hojjetamee jira. Isa ilaaluu hin dagatinaan isiniin jedha. Aga sanatti nagaan naa turaan isiniin jedha.